Nagaan gooftaa hunduma keessaniif baay'atu. Akkam jirtu? Har'a immoo sagantaa keenya har'aatiin Waaqayyo maaliif Saa'oliin tuffate? Jireenyi Saa'olis har'a hariiroo nuti Waaqayyoon qabnuuf adeemsa nuti Waaqayyoo wajjin qabnu keessatti maal nu barsiisa waan jedhu gabaabinaan ilaalla. Dursa garuu Saa'ol kun nama akkamii ture kan jedhu deebii Macaafa Qulqulluu irraa haa deebisnu. Saamu'eel mucaa Haannaan kadhataan argattee turte. Isheen mucaa yookiin dhala waan hin qabneef yeroo Waaqayyoon kadhattutti yaa Waaqayyoo yoo na yaadattee mucaa ilmaas yoo naaf laattee ani immoo mucicha guutummaatti bara jireenya siifan kennaa innis siif hin hojjeta jettee Waaqayyoof waadaa galte. Waaqayyoos akkasitti mucaa ilmaa kanaa isheedhaaf kenne. Saamu'eel hojii Waaqayyoo keessatti guddate. Bara sanatti Eeliin mana Waaqayyoo keessatti hojii lubummaa waan hojjetuuf Saamu'eel isa jalatti hojii Waaqayyoo hojjechaa hin guddata ture. Dubbiin sagalee Waaqayyoo tokkoffaa seenaa biraa boqonnaa 3:20 irratti akka dubbatutti Saamu'eel guutummaa biyya Israa'el keessatti raajii beekamaa akka inni ta'e dubbiin sagalee Waaqayyoo nutti hima. Saamu'eel saba Israa'el geggeessaa tureera. Yeroo tokko garuu sabni Israa'el nus akkuma saba warra kaanii ta'uu barbaannaa mootii nama nu geggeessu nama dola nuuf dhaqu nu Moosisiitti jedhan. Akkasitti Waaqayyoo gosa Biniyaam keessaa nama Saa'ol jedhamu tokko akka inni isaaniif dibuuf Waaqayyotti mul'ise. Egaa Saa'ol kana faana Waaqayyoo waan tureef mootummaan isaa jabaachaa hin adeema ture. Kun hundumtuu erga ta'ee booda garuu guyyaa tokko Waaqayyo Saa'oliin fo'achuusaatti akka gaabbee mootii isa gochuusaatti akka gaddee dubbii sagalee Waaqayyoo nutti hima. Waaqayyo Saa'oliin akka tuffate kan godhe inni dubbii Waaqayyoo isaatii tuffachuusaati. Inni wanta Waaqayyo godhi jedhee isa abboomee hanqise. Yeroo Waaqayyo saba Israa'eliin biyya Gibxii keessaa baasetti warri Amaaleqotaa karaatti isaaniin mormuudhaaf waan isaan irratti hojjetaniif Waaqayyoo isaaniin deebisee adabuu barbaade ture. Waaqayyoo warra Amaaleqotaa ijaa baafachuu barbaade ture. Kanaaf Waaqayyo immoo wanta kana raawwachuudhaaf Saa'oliin akka inni wanta kana raawwatuuf isa abboome. Tokkoffaa seenaa biraa boqonnaa 15:3 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Egaa Saa'ol wanta Waaqayyoo baay'isee ittiin isa eebbisuu danda'u baay'isee iyyuu isaaf kennuu danda'uun gowwoomfame. Kanatu Saa'ol carraa Waaqayyoo isaaf kennetti tun gargaaramiin akka inni hafu isa taasise. Saa'ol dubbii Waaqayyoof abboomuu dhiisee boojuu irratti lafa dha'e. Inni wanta Waaqayyoo akka inni balleessu barbaade mararfatee hin jaallate. Obboloota koo wanti Waaqayyoon gammachiisu namni dubbii isaa dhaga'u isaaf abboomamuu fi namni yaada isaatiin wanta Waaqayyoo isatti dubbate duukaa akka inni bu'udha. Saa'ol garuu namoota waan dhaggeeffateef Waaqayyoof abboomuu dadhabe. Saa'ol namoota waan sodaateef Waaqayyoon dhaga'uu dadhabe. Inni wanta Waaqayyoo isatti dubbate walakkaadhaan raawwachuu isaatiif wanta Waaqayyoo isatti gammadutti fakkaate. Inni namoota sodaachuun kiyyoo isatti ta'e. Akkasittiinis Waaqayyoon jalaa dide. Obboloota koo wanta Waaqayyoo akka balleessinu barbaadu raawwanni akka balleessinu barbaadu mararfachuun nuuf hin ta'u. Waaqayyo wanti inni barbaadu yaada garaa guutummaatti isaaf abboomuu barbaada. Saa'ol garuu kana hin wallaale. Inni namoota dhaggeeffatee karaa irraa kaate. Inni waan darbuun gowwoomfame. Inni miira isaa, fedha isaa, ofisa dhaggeeffate. Egaa obboloota koo wanta Waaqayyo jedhe yeroo hundumaa garaa keenya keessa yoo jiraate isaaf dhaga'uun isaaf abboomamuun karaa isaa irra deddeebi'uun nutti hin ulfaatu. Aarsaa dhugaan isa namni waan biraa godhu sun taane isa namni isa dhaggeeffatu isaaf abboomamuu wanta fuula isaa duratti qajeelaa ta'e keessa deddeebi'uudha. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15:22 irra jiru dubbifannee xumura. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo
waa'ee dubbii kee har'aaf galanni ulfinni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Akkuma dubbiin kee jedhu caaffanni qulqullaan qajeelummaatti geggeessuudhaaf, leenjisuudhaaf dhimma hin baasa akkuma dubbiin kee jedhu. Har'a sagalee keetiin dubbii keetiin gara keenya waan dhufteef maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Gooftaa, akkuma garbichi kee Daawitii waan gadhiisitti hojjetan irraa na eegi akkuma isin jedhe. Yaa Gooftaa, wanta fuula kee duratti qajeelaa ta'e fudhatamaa ta'e keessa akka deddeebinutti, si qofa akka dhageenyutti, waan ati akka balleessinu barbaaddu hundumaa akka balleessinutti malee akka nuti hin mararfannetti atis har'a ayyaana kee nuuf baay'isi. Namootas haa ta'uu, ofii keenyas haa ta'uu, miira keenyas haa ta'uu Gooftaa, waan kamiyyuu dhageenyee si jalaa diduu keessatti akka nuti hin kufnetti ati ayyaana kee nuuf baay'isi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.